Hayya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan bakka jirtan nagahaa fi raahmanni rabbii simbira haa jiraatu jechaa kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa kan lixaa akkasuma hundumti keessanuu jechuudha bakka jirtanitti shamarran babbareedduuwwan Oromootii fi akkasuma dargaggeeyyii qeerroo abbootaaf haawwata hundi keessanuu bakka jirtan salaamtaan too isin bira haa geessu jecha kabajamtoota ilmaan Oromoo baay'isee isin jaalladha baay'isee isin kabaja baay'isee barnoota guddaa isinirraa fudhee gorsa na laattaniin kabajamaa jaalatamaa waraabulaa isin jedha ejji keessan bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo haa argitu biyya Oromiyaa haa argitu isin jecha egaa yaada kiyya qabadhee kan dhufe yaada xiqqoo isii asumaan isinii dabarsa isinirraa turee jira dhiifama naa godha kan isinirraa turuu dandeessise illee wantootuma yeroo ammaa deemaa jiru kanneen isuma kanneen cinatti galee laaluudhaan mee addaan baafachuuf garamii badiin jira garamii mootolli jira kan jedhu kana laalaa jira jechuudha dhiyoo kanatti egaa kanuma itti aansuudhaan warrootiin ani wanti an dubbachuu barbaadu Oromootii yana of olchaa yoo dogoggorina gorfadhaa isiniin jecha egaa dhaamsa asumaan isinii dabarsa jechuudha. Kana ani dubbachuu barbaade dhimma alaabaatii fi dhimma Jawhar Mahammad irratti dubbachuu barbaade jechuudha. Ani jechuu akka nama tokkootitti Oromummaa onnee kootii malee dhaaba kamiiniyyuu adda wala ba'anii jechuudha. Dhaabbilee siyaasaa kamiyyuu hin deeggaruwan. Dhaabbilee siyaasaa tokkollee hin deeggarullee harka keessaan qabu. Angarraatis kan deeggaraa jirus kan qarqaaraa jirus yoo ta'e qeerroo qofaadha jechuudha. Qeerroolee biyya keessa miidhamanis ta'e kana malee ani kaayyoon kiyya dhaaba tokkollee nagarre. Akka dhaaba deeggaruuf akka dhaaba qarqaarsa godhuun na dhoorge maalidha? Dhaabbileen siyaasaa kamiyyuu kallattiidhaan as bahanii kunu asirraa asii dhukaasa basnaa sila jedhanii nutti hin himiniif waan tokko hojirra waan isaan hin arginiif isaan deeggaruu hin dandeenye jechuudha hanga ammaatu. Kanumatti aansuudhaan immootu warrootii waa'ee alaabaa irratti yoo dubbachuu barbaade alaabaan tun tan Oromooti, tan akaakayyoota kennaati, kan abaabayyoota kennaati, kan abbootii kennaati asiin ga'e jechuudha. Alaabaan tun kan warroota har'a hoogganummaa irra jiranii fi warroota maqaa adda bilisummaa Oromootiin har'a jiranii odoon taane teenna tan calqabaate jechuudha. Tan maqaan Oromiyaa fi Oromummaa ittiin argamte jechuudha alaabaan tun. Heddummanni isaanii jechuudha maqaa alaabaa tanaa qabatanii alaabaa tana xureessaat Jawaar hayyuu keenya jaalatamaa fi kabajamaa isaa umrii ijoollummaa kanatti isaan duubaa ka'ee maal hojjechaa jira jedhu kana jajjabeessuu ka qaban maqaa alaabaa tanaatiin Jawaariin hin ajjeesna jedhan. Maqaa alaabaa tanaatiin Jawaar kopheen fuula keessa tumamuu qaba, xiyyiitiin dhahamuu qaba jedhaniiti wolola Jawaar irratti oofan. Maqaa alaabaa tanaatiin. Alaabaa tana maqaa xureessan jechuudha. Warrootiin alaabaa tana maqaa qabattanii, maqaa adda bilisummaa Oromoo qabattanii, har'a as baatanii Jawaariin hin ajjeefna. Dhaqii Jawaariin arrabsi, dhaqii Jawaariin xiqqeessi. Dhaqii uummata Oromoo kutaadhaan addaan qoqqoodii arrabsi. Akkuma wayyaaneen kaleessa takka amantiidhaan wali buusti. Takka golaan nu qoqqooddi. Waa meeqa akka wayyaaneen kaleen irratti hojjechaa turte har'a nutillee karoora akkasiisan nurra hojjechaa jira jechuu keenyummaa. Kutaadhaan addaan nu qoqqoodee jechaadha. Maqaa alaabaa gootonni meeqa irratti wareegaman. Alaabaa tana ka goonni meeqa dhiigni isaa irratti dhangala'e. Alaabaa tana ta hayyuun meeqa ittiin tumame, alaabaa tana ka barataan meeqa ittiin tumame, mana hidhaa keessatti illee ibiddaan irratti gubame. Alaabaa hayyuun meeqa barataan meeqa haawwatiin meeqa ilmoo garatti baattee irratti dhumtee alaabaa tanaan gadi banii maqaa alaabaa tanaatiin warrootiin maqaa alaabaa tanaa dhaatee manaa ba'e Jawaariin dhaqaa ajjeesaa jedhan. Jawaar irratti duula bansiisan jechuudha. Nuti kana laaluun qabnu. Wanta isaan dalagan karoora isaan dalagan hojii isaan hojjechaa jiran kana jalatti gallee haalaan xiinxallinee hiddaan buqqisnee darbinee Oromoo karaa kamiin qarqaaruu qabna. Gara kamiin hoogganaan haarofni Oromiyaa bulchuu danda'uuf Oromiyaa oofuu danda'u. Tiisee horii tiisitumaan taane ta Oromiyaa keessa jirtu. Isii sun akkamiin as baatee Oromiyaa karooraaf karaa maalummaa walabummaatitti baasuu dandeettu kan jedhutti kutannoodhaan gara Oromiyaatitti fuula keenya xiinxallaa keenya Oromoof Oromiyaa irra goone ummatoota maqaa alaabaa kanaatiin daldaalu kana achuma lafa keenne warroota maqaa alaabaa kanaatiin dhaqaatii ummata kana addaan qoodaa gargar firfirsaa jedhe kana dhiifne nama Oromoof Oromiyaa dhaabbate. Isaa Oromoof Oromiyaa wareegan, isaa Oromoof Oromiyaa harriba dhabe.
har'a Fayyisaa Leellisaa yoo as bahee ani Oromoo na jala hiriiraa ka jedhu taate jala hiriira Jawaar dhiisaati. Isa jala hiriiru qabna nuti. Akka amma isaan akka fedhii ufiititti alaabaa tan harka qabatanii akkuma kalee nadhii gammadaa galaafatan arrallee Jawaariin galaafatuuf maqaa alaabaa adda bilisummaa Oromootiin duuba taa'anii daldaalan nuti kana fudhannu jennaan. Warroota maqaa alaabaa adda bilisummaa Oromootiin Oromoo addaan qoqqoodu Oromoollee bulchuu hin dandeettan, Oromoollee gabrummaa jalaa baasuu hin dandeettan, bu'aallee Oromoof Oromiyaa buusuu hin dandeettanii wal agarree jirra. Hangam isin qabsoon keessan ka Oromoof ta'e kabajamaati jaalatamummaan akkuma dura isin jaalanne akkuma duraan isin faarsineen achuma ta'a jennaan. Maqaa alaabaa teennaatiin hin daldalina, maqaa alaabaa akaakayyoota teennaatiin hayyuu ajjeesna jettanii as baatanii wal ergatanii hannaaf karaa hin taaneen ummata Oromoo irra bobba'uuf ummata Oromoo waliin nyaachisina achuma ta'a. Yoo dandeettii qabaattan bahaa lola. Alaabaa ka Oromiyaa keessa gadhaabe qeerroodha. Alaabaa ka Finfinnee handhuura Oromiyaa keessa gadhaabe qeerroodha. Alaabaan ta adda bilisummaa Oromoo odoo taatu ta hooggantootaati miti. Alaabaan ta Oromooti handhuura Oromiyaati. Alaabaan tan eenyuuti teenna. Alaabaan tan eenyuuti kan akaakayyoota keenyaati. Abbaan fedhe as ba'e Oromoo isiniin deema hoo jedhe abbaan fedhe na duubaa kaatee akkamiin afoo lixxa jettee hinaafoo doon taane abbumti barbaade as bahii qabsoo Oromoof Oromiyaa isin afoo jira wajjin jirra hoo jedhe asaa ba'u. Kan jala deemuu barbaannu kan nuti jala yaa'uu barbaannu nama Oromoof Oromiyaa quuqamu malee nama maqaa alaabaa Oromootiin daldaaluu miti. Nuti haajaarraan qabnu nama maqaa Oromootiin alaabaa adda bilisummaa Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootitti walirra ijaarsisee ilmaan Oromootiin dhaqaa bakka hundatti walirra ijaarsisanii dhaqaa ilmaan Oromootiin akkana godhaa jedhanii diddiigan dhaabbileen barbaade hooggantoonni barbaade bakka barbaade yoo ka maqaan kun maqaa Oromoo waliba baasnaan kan dhaabbatu taate waan tokko budiif miidhaa fidaan itti fakkaata. Warrootiin akka miidhaa fidatti ilaale isin jala yaanuu jennaan nuti isiniin ajajamnu. Har'a hagana nu gootanii bor yoo nuti as baatan maan nu gootan laata? Kutaan gargar nu facaasuudha kaayyoon keessan. Sila kana ta'eef jennee nuti ofirraa mormachuu qabna jechuudha. Nuti ofirraa mormachuu qabna jechuudha. Akkana isiniin jedha Oromootii galatuumaa naaf jiraadha.